Hayyee baga nagaan dhuftan dhaggeeffattoonni kiyyaa kun yaada haaraadha. Chaanaalii kana irratti dhimmoota akka ka'umsaaf xiinsammuuf gargaaran kitaabota saayikooloojii adda addaa irraa bifa sagaleedhaan kan isiniif dhiyaatudha. Kitaaba amala namaaf iccitii jaalalaa jedhu irraa Joon Maaksweliin barreeffamee Qananii Addisuun kan gulaalame kan isiniif dhiyaatudha. Har'a egaa saayikoo jaalalaa wanta dhiirri dubartoota irraa barbaadu waliin ilaalla. Dubartii erga taate dhiirotas yookaan abbaa manaa kee hawwachuudhaaf maaltu sirraa eegama? Hamma dhumaatti qalbii guutuudhaan na dhaggeeffadhaa. Chaanaalii kanaaf haaraa kan taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii kiyyatti dabalamaan afeerraa kiyya. Addunyaa kanarraa namoota biiliyoona 7tti tilmaamamtu jiru. Haa ta'u malee namni akkaataa jaalalaa fi qabaasaa beekuu jaalala dhugaasa Rabbi uume argee akkasumas dhamdhamee mi'eeffatee itti jiraatee darbu nama muraasa. Kun immoo yeroo baay'ee kan inni ta'uuf akkaataa fi seera jaalalaa wallaaluudhaan. Wantoonni dhiironni dubartoota irraa eegan bakka hedduutti kan durboonni dhiirota irraa eegan irraa addadha. Egaa ati sababa durba taateef wantoonni sirraa eegaman lamatu jiru. Isaanis tokko, namoonni waa'ee kee yommuu dubbatan waan tokko illee yoo ta'e addummaa kee kaasuu qabu. Kunis amala gaarii kan qabdu ta'uu kee yookaan of eeggannaa fi akka ta'utti ejjennoo namummaa ati qabdu ta'uu danda'a. Dandeettii ispoortii ati qabdu yookaan simboo jireenya keetii of qabuu fi of eeggannoo kee irraa madde yookaan akkaataa uffannaa kee isa surra qabeessa sanas ta'uu danda'a. Beekumsa jireenyaa, garuuf deebisuu kee, dandeettii nama wajjin walii galuu keetiis ta'uu danda'a. Egaa cimina namoonni naannoo keetii deddeebi'anii ittiin si yaadatan tokko yoo xinnaatee qabaachuu qabda jechuudha. Inni lammataa abbaa manaa kee gammachiisuu kee jechoota gaarii yookaan ati dhiyeessituu fi miira kee sirriitti ibsuu danda'uu kee qabeenya guddaadha. Namoonni hedduufis afeerraa gaarii ta'uu isaanii beekuudhaan haadha qabeenyaa kanaa ta'uu kee beeki. Akkaataan dubbii keetii, akkaataan itti yaada kee ibsitu, akkaataan kolfi kee fi dhiyaannaa keetii inni alaan mul'atu hundumtuu wantoota dhiironni ittiin si madaalanidha. Kanaaf madaala ejjennoo keessa keetiis ta'e dhiyaannaa ala keetii gooyoomsaaf fakkeessaadhaan kan guutame akka hin taaneef cimsii of eeggadhu. Hundumaa keessaa amalli kee of tuulummaa, hinaaffaa, jaalala qarshii fi of jaallachuudhaan hin beekamin. Isaan kunneen mucaa durbaatiif tasumaa wantoota hin malleedha. Inni kan biraan karaaf dirree irratti fuula namaa duratti ilkaan rigachuu, gurra tufuu, qoonqoo keessaa fi funyaan qulleeffachuun yeelloodha. Gochaawwan kana fakkaatan kan biroos bakkeewwan akkanaatti raawwachuu irraa of qusadhu. Gonkumaa soban dubbatin, waan gaafatamtu hundumaatiif deebii dhugaa deebisi. Waan hin gaafatamin hin deebisin. Yoo si barbaachise illee gaaffii gaafadhu malee. Sababni isaa ofitti amanamummaan eenyummaa keessa dhugaa gaafa mul'istu qarbii kaadhimaas ta'e kan dhiirotaa ni boojita waan ta'eef. Uumamni waan addaan baasee dubartootaaf looguu fakkaachuusaa qaanii, sodaa, nama duratti raafamuu, afurri gadaantummaa akka namatti dhaga'amu hundumtuu boodattafummaa kaleessaa ta'uusaa hubachuudhaaf daagiin ta'in. Hiriyyaa yoo si barbaachise teesseen eegin ofuma keetii jaalladhu. Michoonni kee si gammachiisu tun ta'in ati isaan gammachiisuun itti gaafatamummaa kee fi waan sirraa eegamu akka ta'e hin irraanfatin. Akka namni si jaallatuuf aarsaa ati baaftu caalaatti nama jaallachuuf aarsaan ati baaftu gatii guddaa akka qabu hubadhu. Kennaa qarshii yookaan baay'ina qabeenyaa isaatiin booji'amtee dhiira tokkotti siqachuu yookaan jaallachuu ni dandeessa. Qarshiin kennaa uumamaan siif kenname ol kaasuu hin danda'u. Ittumaayyuu si madaalchisa, shaqaxas si taasisa. Kanaaf iyyuu kan ati jaallattuu fi itti dhiyaattu eenyummaa isaati malee faayidaa isaarraa argattuun ta'uu hin qabu. Jaalalli shaqaxa qarshiin itti baafamee bitamuu danda'u miti. Erga qarshii fudhattee booda walquunnamtiin lamaanuu keessan gidduutti ta'u madaala jaalalli ittiin madaalu madaalamuu hin danda'u. Ulaagaaleen ati ittiin isaaf booji'amte lakkoofsaan hedduu yoo ta'an iyyuu ibsa bakkee isaatiin caalaatti eenyummaan isaa inni keessaa jaalalli kee milkaa'ee umurii guutuu jabaatee akka itti fufu akka ta'uuf amansiisa gaasiif laata. Inni xumuraa fi barbaachisaan namni waan ofiisaatii qabaachuu hin dandeenye afaaniin xureessuun isaa beekamaadha. Kanarraa ka'uudhaan namoonni eenyummaa kee isa uumamaa fi kennaawwan kee sirratti jibbuu ni danda'u ta'a. Namoonni akkasiitu bifti kee akkas ta'e, sagaleen kee, hojjaan kee xiqqootu gabaabbatee dheeratee fi kan kana fakkaatan jechuudhaan
si ceepha'uu danda'u. Wanti isaan sirratti jaallatan sun harka isaanii keessa galuu fi waan hin dandeenyeef qofaa qooda si faarfatan si ceepha'u. Kun hundumtuu yommuu ta'u garuu dhugaan ati beekuu qabdu tokko jira. Eenyummaa keetiin yeroo tokko uumamteetta. Gadhees ta'u gaarii akkaataan uumama keetii eenyummaa kee turan. Sababa eenyummaa keetti kanaatiif dhiirota tokko tokko biratti keessumaayyuu dargaggeessa sumaaf uumame biratti nama akka ergamootaatti sisirratee uumamte taatee akka ilaalamtu ta'uu kee shakkii tokko hin qabaatin. Kanaaf akkaataa uumama kee isa homaa gochuu hin dandeenye kanaan koori. Kanaafis buuftee baaftee akka ta'utti madaaluudhaan ofitti amantaa kee fi kennaawwan uumamaa kanneen ittiin beekamtu oduu namaatiin hin ganin. Akkasuma itti amantee dhiira jaallatte si jibbisiisuuf yommuu si ababbalan tasuma isaan hin fudhatin. Amma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatooma.